sittaafayyanii dhaamsan isaaniif dabarsa. Qananii Moosisaa jedhama. Tole Qananii Moosisaa irraa dhufte. Ani Ilfaatarraan dhufe. Tole egaa Waaqayyo si gargaaree Waaqayyo waa siif hojjetee jennaani sagantaa kanarratti dhugaa bahuudhaaf argamte mee gabaabatti Waaqayyo maal siif hojjetee? Ani baay'een dhukkubsachaa ture. Ani dhukkubsadheen baay'een ture bakka hakimii meeqa dhaqeen dadhabame. Mana maxaafaa meeqa dhaqanii na dadhabanii garuu cumnaaniin Waaqayyo na gargaareen fayyasitti. Dhukkubni kun bara meeqas qabee? Bara 2003. Bara 2003. Bara 2003. Eeshi. Mammatta son dhukkubsadhu. Dhufeen bara 2009 keessa sitti fayye. Bara 2009. Bara 2003 jetteen dhukkubni si qabe. Egaa yeroo san keessatti mana yaalaa sidhatteettaa akka dhimma dubbattetti mana matsaafaa hojjetteettaa garuu furmaata argachuu hin dandeenye garuu. Egaa dhuftee si kadhatamee jennaadha kanatti fayyite. Akkamitti si kadhatamee dhukkubni kun immoo maal inni mee dhukkuba akkamitti rakkataa turte? Ana baay'een digimtiidha sin jedhu tonqaadha waanuma tokko jedhu baay'ee deemuu asitti garuu dhumnaan guyyaa tokko faastariin faanaa kadhatanii bakka asumaaniin fayye. Cittoosa jedhamti dhagna kee irratti yaa'ee jechuudha. Almaasiraa jechuun qorichisaayyuu badaa kanayyuu hin argamu. Cittoota hin taane almaasiraan baay'ee qorichisaayyuu hin argamu. Isa baay'een mani yaalaa innaan gaa qoricha hin qabu sin jedhaniiru. Diimii feecoo dhadhanii wanti ta'eensaa qoricha waan ta'e naa laata. Atamma garuu mee guutummaa guutuutti fayyiteetta miti? Bara 2009 jette. As keessatti bara 2009 fayye. Amma nagaadha jechuudha. Nagaa kooti. Tole akkuma amma dubbataa turte dhukkubni kun dhukkuba dhokkotaadha namatti himachuu hin danda'u jette. Namooti baay'eenis immoo amma sagantaa keenya kan hordofaa jiran akkasuma dhukkuba namatti himachuu hin dandeenye illee kan rakkataa jiran hedduu isaanii jira. Isaan immoo dhaamsa akkamii qabda gabaabatti? Ani dhaamsin isaaniif qabu akkuma koo sana kadhachiifatanii Waaqayyoon kadhatanii fi warri jiran kadhatanii fi akka fayyaniin barbaadan. Dursii otoo isin dhufeenii dhukkuba balaafamaan dhukkubsachaati ture. Ani bara 2001 mana barnootaan galee waggaa 9 hafuura budaatiin gubachaa ture. Waggaa 9 guutuu? Waggaa 8 waan ta'e immoo hafuura digimtiitiin gubachaa ture. 9 irratti 8 immoo hafuura digimtiidhaan? Narratti beekuu waan hin dandeenye mana yaalaatti nama marsaa turanii. Mana yaalaa deemnaan baay'ee natti cimee mana barumsaas baruma 2001 jalqabee baatanii gara manaa na geessu. Mana barumsaa yoon deeme baay'ee uffata kuufachuu waan hin dandeenyeef baay'ee waan akkanarraa fokkisuu yookiin immoo akkanarraa miidhanne waan wallaaleef baatti koofirraa baasee sammuu korra godhee daftara koofii xalarraa fadheen gala. Yoo aduun tokko bahee dhiigni kiyya sammuu keessa waan hin dhaabanneef afaani waan na yaa'uuf sammuu kiyya irra godhee gala. Achumaanii baay'ee waan gubachaa ture faccee bara 2002 na baatanii mana yaalaa na geessan. Achumaan dhukkubni kee kun waan si fayyanneef waan si fayyifneef opereeshiniitti waan si geessuuf deebisiitii ammas wanta akka kudhaamaasii na waan ta'eef isa baattadhu naan jedhani. Dhukkuba kee kanatti fayyisuu waan dandeenyeef gaafa jedhu siin jedhan. Sammuun kee waan sadarkaa maraatummaa irra ga'eef wanta balaafamaa waan sitti fiduuf dhiisinaan jedhan. Eeshi ati isaan siin jedhan sana inni hidhattee moo akkam gootu? Ani duras kakuudhaan dhufe waan ta'eef haadha qofa abbaa koon beeku waan ta'eef dhiiga gooftaa tasiin na ga'e waan ta'eef ani cuubbamee lama cubbuutti waan hin kubneef du'a harkasaa jiraadhu harkasaa jedheen hin dide. Didde? Isaa booddee gargaarsa waan hin qabneef obboleetti maazerii kiyya biraan guddadheem faazeriin kiyya na biraan jiranii gargaarsa qabu. Biraazerii tokko qofaan qaba inni xinnummaadhaan harka firaarraan dhufee as guddatee quban hin qabu. Baqqaan sarcaan qabu ofumatti fixadhee mana yaala sana baay'een deddeeme garuu furmaata argachuu hin dandeenye. Jumaananii bakka Harargee jedhamu hin deeme. Bakka sana chaarchii guddaatu jira akkumaasii. Jumaan namni Waaqayyoo dibee na waamanii maqum kiyyaa
waggaa 9 hafuura budaa waggaa 8 hafuura digimtiiti waan ta'eef kottuu qoricha sana baga baachuu diddee gooftaan ana sinichisiin jedhinaan jedhe. Achumaan achi deeminaa kadhatani. Achumaan as deebinaanii waan ati ajaja kiyya irra baatee mana waldaa deemteef anumaa si gochuu hin danda'u waan ta'eef narraa deeminaan jedhani. Iddoo teessummoo si ari'an. Sababii abbaa ormaa waan ta'aniif na dadhaban. Bakka mana barumsaa kutaa 6ffaan ga'e. Gaafa kutaa 6ffaa ga'u inni sammuu koo baay'ee natti hammaate. Achumaan ani yoo na nuffitanis na nuffaa malee nuuf fudhadhu dheedumaan didee bara 2007 immoo baay'ee mana barumsaa waan an dhadhabeef kutaa 7 waan an baradhuuf cannaqamaadhuma gooftaanis na gargaareedhuma oduma dhukkubsadhuu bara na ga'ee bara 2008. Bara 2008 gaafa na seenuu baay'ee na dhukkubee abbaan ormaa sun sin dandeenyu naan jedhan. Sababiin isaa fi biyya lafaa keessa waan jiraataniif. Haati manaa isaanii immoo nama amantiiti eessuma kiyyadha. Dideedhuma nama immoo tajaajila garjee waan jedhamu tokko jiraachin immoo deemee yaafadhee paasteriin mana chaarchi keenya tokko jiru achi na geessan waan tati gochuu dandeessu waan hin jirreef gara waaqayyoo malee qoricha biyya lamaa fudhatta taanaan duuti kee duuka fokkisaadha naan jedhanii maqaa na waamanii. Sababa isaayyuu maazerii sanas warra nu guddisan maqaa isaanii waamanii maaliif hojjettan irratti dhaniin. Isaanis baay'ee qanaanii anis gooftaa kootti jabaachaa na dhufee bara 2008 kana amantiin na keessaa du'ee awwaara isaayyuu tuqxe taanaan hin fayyita atumti amanii naan jedhe. Gaafuma biyya dhufuu waan mana dhiphattan seene malee chaarchiin baay'ee du'aa ka'uu jedhama. Anachi keessa jedhamu keessan jira miseensa guuteen jira bakka achitti laphee amantii qabaadhu malee awwaara isaa qabannaan fayyitee galtu naan jedhe. Achumaan anas dhufee gaafan iddoo kana dhufuu addanuma akkuma dhufeen alas taa'e. Waldaa kana seenee gaafa sanaa paasteriin nagaasanii har'a kaasee inni waggaa hedduu nagaa keenyaatti sirraa cabeeraadhaan. Erga dhukkubsa kanarraa fayyeef dhukkuba kanarraa erga fayyeef namoonni qabu waan hin duuneef amanee fi sinis laphee amantii qabaadhaa jedhee dhugaa ba'umsa koo hunda erga itti himee booddee amma naa danda'ametti biyya koos biyya biroos namoota hin beekus warreen dhukkuba na gargaaretti baay'ee carraa kana akka isaan argataniif baay'ee yaadda.